Magaddisiisu seenaa harmee kanarraa wanti isaanatti matanii ijoollee kana qophaa guddisan abbaa malee isinii galee Saaraani nama jireenyaa haadha ishee arguu dadhabdee qotattee lafaan qabdu lafa lafaan qabdu haadha ishee kana jijjiiruuf baate Saaraan isiin guddoon jechuudha. Guddinan qabdu isiinis waggaa 20 wayi waggaa 21 isiin sun immoo waggaa 19 isinii galee isiin sun immoo obboleettii koo hangafa qofti hanga yoomiitti nu hojjettee nu nyaachisti jetteeti kan isiinii gara dubbeeruutu deemte jechuudha. Garuu hanga yawwanaatti ji'a 7 guutuu sagalee haadha dhageessee hin beektu sagalee ilmoo ishee itti aansuunis akkasuma takkaa maallaqnis ergameef hin beeku jechuudha. Haati kuni baradheen qabu barumsan qabu kan isiin achi baatee bara 2024 ji'a 8ffaadha kan isiin biraa baatee tasgabbeessi siifuqoo. Silallee akkasuma asoo hin dadhabde boo'icha biraan dandeessu haala itti guddisteetu haala ilmaasii itti guddisteetu adda. Hin boo'ini harmee Saaraa gabbitas gabbeessiin afaan beektu. Iyyanii bu'aa jiru wallaahi. Wallahi gara nama gubataa jarri ashaangullitii bu'aa gadhiistanu laayibiirra nama baasuu danda'a waan ta'eef ashaangullitii bu'ichaan gadhiisina yaada kanatu fixannee nama baasuu danda'a laayibiin baay'ee gara nama gubataa dhugaa mimmaan haadha arguun baay'ee namatti jabaata dhugaa dubbachuu fi garuu immoo haadha koon boo'ina nuundi keenya akkuma namaattan iyyuu mucaa dallaalaa sanaanii jette dhiifama gidduudha adda kutee akkuma nama kamiin iyyuu maallaqa kennee fi ilmoo koo meedikaala goosisee guyyaa 3 kan isiin bararaa deemte inni ji'a 2 booda bararaa deemte jedhanus sobaa intalli koo amala sees nan beeka nama amala akkasii qabduu miti intalli koo qulqulluudha ani ittiin amanaa ilmoon ji'a 7ttis dhalachuu hin danda'a tarii marfee waraananii dhalachuus hin dandeessi Isitu kutuu boleettii kee taate guyyaa tokkotti baaftee dhaabdaa jennaan okay isa kana borgaafannaa jedhan. Dallaalaan waan tokko sitti murabbinaa eegu malee dhaggeeffadhaa waan sinitti hima. Shamarran an lubbuu koo kan sinii kennee jiru hin dagatinaa ofiimuu utuu hin ta'in dallaalaatti buu jechuun warra birrii naanneessu jechuun paawara mootummaan biyya bulchuu qabne qabu. Wallaalee miti. Warri maallaqa seeraan alaan daddabarsan kun isin dhuftanii qallitti mubee abaluu kun turumbaduun birrii hawaalaa Dubaay keessatti birrii 10,000 itti kenninaan naagachuu didee nyaate innati naan jettu kuni dhageesse nama laafaan sehin nama gosii keetii 100 mubaarakiin hin beeknerraa immoo nyaatee jira atillee carraanatti machuu argatte miti kan carraanatti machuun arganne 100 nyaatee jira maallaqni dhoqqeera jira biratti fooqii Adaamaa keessaa qabu fooqii Jimma keessaa qabu fooqii Finfinnee irraa qabu Arki jalaarree dheeraadha arki jala. Yeroo isin jedhu fedhan asitti miti. Kairoo keessatti nafuusuu danda'u. Kan hin dagatina. Rabbuma nu eegeennaan jiraanne. Imbaasiis bituu danda'u. Sochoosuu danda'u. Faayilii barbaade cosiisuu danda'u. Zamaniis paawaru. An faranjii irraa nageenya garuu yoon dogoggoreen of kolchaa kanan jiran jiraattan. Zamaniis paawaru jechuun akka hiika kootitti maallaqni humna qaba jechuudha. Yoon fituu dadhabes jechuudha. Maallaqni biyya duniyaa kana irratti waan barbaade godha. Akkasiin akkas taane ijoollee Oromooillee afaan nutti garagalchite qaallitti kiyyaa ofiin jettu. Shootaamee kan namni beektan amma wanta laayibiyyuu seenee fi qaallitti kan namni beektan nafxanyattii kana. Kiyyaa ofiin jettu mana kootii bilookiidha. Mube kanaafan dhufe ani mana ki ammaan siifan tokkoffaa Helen hedduu takka aaree jira isuma dhugaa jechuu Helen as jirtaani yeroo takka wallaahi dhiigni na dhaabbateera Helen na dhagaye mucaan amma mana bane Qaallitti kana biyya kana jiraata ambaasaadara ofiin jechaa tureeti ambaasaadara imbaasii keessa jiraata mucaan amma mana bane naa himi. Imbaasii miti itoo faraj imbaasii miti. Community keessa jiru community dabar mana asin ture miti ani kootu Helen waasi gaafadhaa. na gaafadhu Argitee akka obboleettiin kee taate argitee amma. argeera bar Amma maal jettaan yaada maalii qabda? anamma qoe ishaanamma mube sitti muufan dhufe bara ammaan Yaada kee meemee yaada kee maal jettaan ammoo? kiyyaani ani guyyaa yaada kana imbaasiin qabate jennaan kiyyaan dhufte kaleessa sagalee ta'e jettanaan jechuudha ishin taamata piroofaayilii keewwatte kun jechuudha naan jennaan
ishii ta'uufan dima immichi imbaasiin qabatee jira jedhee paaspoortii hundumaa siifan erga jalqa hojjetamaa jira karaa keessa wanti hojjetamu miidiyaatti qabahu wanti hin beektamiti viidiyoo si ergamna maal sin jedhe warri koominitii nutu erge nama imbaasii mucaanii garaatu baqaqee mucaaniin dhiitamte jennaan nageenya ishiitiif viidiyoo waraabne nutu erge nama imbaasii siin hin jenne mube anamti kan si waame achittis tokko lammata immoo kiyyaa yoo ta'e immoo kiyyaan akka bitamte amman beekanaa maallaan jette dhimma kana keessaa bayii ana abbaa seeraati jette siisin ilaallatu dhaqiin akkasasiin jedhen kunuu ani sagalee qaba raagaa qaba warra sira jirtanii heelan jettanii immoo ani naa kaffalamee miti wanti karaa kan argadhu tokko hin jiru obboleettii koon gargaara jedheeni malee ishiin heelan simiti anuutuun biyya sana jiraadde dallaallis na bituus hin danda'a dhageessanii humna qabaa jarri dhageessanii ijoollee hubadhaa ijoollee Oromoo ofiin jedhee akka barbaade haasa'u hubadhaa fi dhiisa amma namni tuujala turuun baduu yaala deegaliin qaalittii kana namni eessa akkasiin taate eenyuun akkasiin taate nuu ibsitan jirtu kana bichaan barbaada jalqaba. Sagalee dhaggeeffadhu sagalee ishiin siibanaan jechaa jira bar Mubaarak natti dhaadatte anaan iyyuu dhaabii dhimma kana keessaa bahinaan jettee hunda isaanii guutuu isaanii jechuun nan dhufa boroo imbaasii ila takkaan isaanii natu muka hudduutti ol isaan ruuqe inshaalla sodaa nam takkaan qabu. Abbaa manaa deemee miti inshaalla Mubaarak biyya kana yoo taate sodaa qabu na beeksisa keessaa nama nuyi Mira keessaa baame meen dubbanna suuta inni ganni mira keessaa ganni qoy naqin inni naqin oye ኦሮሞ እኛን ያስቸገረን ትክክለኛ ነፍጠኛ ሳይሆን ኦሮምኛ ተናጋሪ ነፍጠኛ ነው። dhaggeeffadha kana sagaleen kun aduudee jira baay'ee iyyee boo'e ka'e mubaarakiin akkasin jedheen yaa mubaarakin jedhe kunoo sagalee kosinii banuu danda'a qumaara nyaatamnee jirra jarri kun harka bitaarraa fuudhanii harka mirgaatti kennanii jennaan abshirsiifu konaan jedhe hin nyaatamnu naan jedhe sa'aatii 3-4 dur Oromo eenyutu balleesse isintu balleesse dhugaa qabani jarri sirriitti dhugaa qabani maaliifi waa biraa miti viidiyoo miiliyoona 3 ilaalame keessa Oromoo miiliyoonni 1 dhibde maal Oromoon asirra jirtu Mubaarakiif siifanii qofa tokko gaaffii gabaabsee sin gaafadha namta akkana jala naasayinaa siniifan bu'a qaalittiin kun mucattiin kun otoo biyyatti ulfooftee dhufte qaalittii kana maaltu rakkiseen elaa mucaa keessan fudhadha maaltu na dhibe jettee maaf nutti hin kennitu lama gaafa Oromoon kumni 3 kadhateenii lakkii mucaa keenya kana nuuf kenni nuti nama qabna gaafa nuti jennu gastiirraa eenyutu achi si geesse yeroo jedhamuuni gaaffitti achi ce'u maaf gabbuute. Turjiitu maaliif buuftan warri moodii taraa dabadhaa. Natu galchaanatu. Mubee dhaggeeffadhu. Haasaan harkaan gati Mubaarak. Asitti qabadhaa. Inni ittaanu. Engada riippoortii irratti ijoolleen Oromoo guutuun mucaa keenya nuu kenni mucaa keenya situ gurgurate gaafa ijoolleen jettu maaliif ijoollee Arabaan tubsiiste. Gaaffii ammas ani sinin gaafataa jira. Erga mucattiin kun biyyatti ulfoofte. Inni ittaanu. Imbaasiidha yorri jedhanii dhufanii. Imbaasiin Itoophiyaa yoom fannoo ta'e yoom alaabaa lummuxxii uffate alaabaa kookabee uffata malee. Eessa imbaasii walaa koominiitiin alaabaa lummuxxii uffatanii ka akkamitti imbaasii ta'uu danda'ani. Kun gaaffii kooti. Ani Oromoon gaafataa jira yoo Oromoon jirteef yoo Oromoo saatii kana Oromoon Hacaaluun achitti hin jirti Hacaaluu asitti yoo Hacaaluu wajjin duutanii okay. Kiyyaa kan jedhamtu kun akkamitti alaabaa lummuxxii uffattee waa'ee Oromoo irraa dubbatti. Samriin akkamitti naftanyaa taatee waa'ee Oromoo irraa dubbatti. Heelan ati immoo saatii ijoolleen asiifachi deemanu taaksiidhaan maal godhaa turte. Isaaf immoo dubbii kana fixeensitti gabba'a. Siigalee? Tole dubbii kun maayikiin banatin gaaffii qidha malee si wajjin dubbachuuf miti. Saaraan obboleettiidhaanii akkas jedhi jette. No hin jenne abadan. Obboleettiin ofiisiitii sagaleen mucattii hin jira.
namichi na waliin bula mana takka keessa siree takka keessa siree takkarra ilmoon sirraa argadha naan jedhe. Ishi dheengadda nuti gaafa ammas gaaffii qofa laa kun hundi dheengadda gaafa nuti mucattiin meedikaala taatee miti kan biyyaa baate yeroo nuti jennu lakkii meedikaala kan isiin taate ji'a lama dura meedikaala taate sababa waraanni biyya Beerut keessa jiruuf akkasitti ergasii meedikaaluma sanaan ji'a lama booda biyya sana dhufte maaf nuun hin jenne maafan kana sinii kaase osoo nuti asii waa jenne akka sareera argite iyyinu jarri Itoophiyaadhaa meedikaala kan ji'a lama dura baasanii sinii qopheessan osoo sin biyya keessaa hin bayin kanatti ragaan qaba jechuudha. Dallaalaan dhufee kaleessa isa sa'aatii 24 itti bilbilu gurbaan Oromoon sun osoo na jalaa hin kaasin siyaa wajjin haasa'uu hin barbaadu naan jedhee erga mucattiin deessee kaleessa dhufe bari meedikaala ji'a lama duraatiin iyyuu dhufte yoo barbaadde waraqaa sana siin ergaa. Sinii galee wanta hundayyuu jarritti hojjetaniif. Ishi tole hadha immoo mucattiin kunii Oromoorraa dhalte rakkoo hin qabu. Ishi sa'aatii amma mubaarak naaf kenni ijoollee keenyatti kennamu jedhu no sinittiin kennamu maaf jedhan. Mucattii kana qaluuf immoo ajjeesuuf immoo dhoksuuf immoo zooroo magbaaf shiraaroo. Bor mana haadha siitti galtii dubbii kana akka nuti itti baasnee sin agarsiifnu hin agarsiifna. Tarii haadha asfaraarraatu moo mucattii qabbartu moo hin laalla jechuudha. Hanga lubbuun jirutti mucattii kana numan takka taattala sinirraa gadi hin bu'u. Galatooma. Okay, siifan tokkoffaa jechuudha. Anaaf si waliin beeknu asitti wal argine. Inni ati ijoolleedhaan taaksiidhaan maal goote jettu raagaa barbaachisa nama tokko koo wanjala jechuudhaaf raagaa qabatamaa fidachuu qabda. Sigalee anaan wanjala taasisuudhaaf sigalee tokkoof tokko. Lammata immoo ani akka nama tokkootti mucaa kana gargaaraan jira malee ani wanti tokko wantan beekus wantan isaanis na fayyadanis wantan beekus hin jiru. Kiyyaan akka nama tokkootti siin jechaan jira miti. Dhiisii naan jennaan dhiisuun jedheenii siin jechaan jira har'a sigalee isa kaan immoo akka wal dhaggeeffadhu ati dubbattee miti nan dubbadha carraanaa kenni. Maal gootee nu gargaarte? Maal gootee nu gargaarte? Deemtee taaksii qabattee deemtee? Ijoollee kana yaada kootiin gargaaraan jira. Yaadaan gargaaraanii jira. Yaadni kee information funaantee jaraa kennu maallaqa. Zemanis paawur jedhe Mubaarak Musammaa. Eenyuun kenniin argite? Maallaqa si nyaachisan simiti akka jirutti imbaasii iyyuu gixxim godhanii nyaachisaa jiru. Sigalee imbaasiin dhaggeeffadhu maqaa imbaasiitu warra deemtanu imbaasiin kan dallaalaati malee kan uummataa miti. ሲጀመሪ በጨው አይደለም እሺ በለፈለፉ አይደለም በቃ ዋን ገርጋራ ለፈለፍኔ ዲስኔ ነው አርግቴ ሲንጀዴ በር አማሪ ኦሮሚ ፋሰው ነፍጠኛ ኦሮሚ ፋሰው ቱ ኑራኪሴ ከነከኬቲ ኢንመኬቲ ዳሲን ጀቻ ከነ ወሊቲ ቀበኒ ኦሮሞ ሚሊየነ ቶርባተ መኑን ጀኒ መታረ ኑ ባል አኒ ሲገለ ገረበሩ አሲተቹዳ ዋየና ሙማቲ ካን ዱበቻ ጅሩ ሲገለ ዋየና ሙማቲ ቂሌዳን ፉደዱ መጀመራ ኦሮሙማ ኮቲ Sigalee namummaa kee qileetti naqi. Ati maal gargaaraa jirta informationii funaannaa mucattiin kun Oromoo ta'uudhaan iyyuu hadha sirkatti hafte. Hadha kan sirkatti hafte Oromoo ta'uudhaan. Sigalee jaallattu Oromoo ta'e maallaqa osoo maallaqa bitamuu dhabaanne obbolaa kiyya wajjin dhaabbattee. Tiifoozoon hin dhufin sigalee intalli kun hiriyaa bireetidha. Tiifoozoon hin dhufin natti sin jechaan jira siifan sigalee tiifoozoonii miti ishee hojii. Hiriyaan biree eenyu sin hiyyaan biree? Eenyu hiyyaan biree? Dhimma keeti sitti himaa jira bara namma. Bakka. Heelen. Hiriyaan sitti himaa jira bara tiifoozoodhaanii hin dhufinii sin jechaan jira. Eenyu hiriyaan biree? Hiriyaan biree. Uummata keenya kabajamoo nama guddaa keessa jira. Sagaleen koo jira? Sagaleen koo jira? Waan ani irraa fudhatu jira bakka Ibree kanatti. Sagaleen koo jiraate dhaggeeffadha. Kofaarratti Mubee na kabaji. Sin kabaja. Amma dhaggeeffadha waa tokko sitti hima. Odeeffannoo dabalataa waa'ee mucattii dhiibaanuun. Balansi irraa si bilbilli kallattiin hojjetu. Maal nu gargaaruu dandeenya?
Injirta. Nama dalu tas kecera ma Angela. kalitin